Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 odeeffannoowwan gaggabaaboo amma nagahan isiniif qabadheen dhiyaadheera hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaa kanan isiniin jedhu an gammachiisa shoomeeti. Odeeffannoo gaggabaabaa sa'aatii kanatti isiniif qabadheen dhiyaadhe keessaa oolmaa dhaddachaa Jawaar Mohammadii fi namoota 14 odeessii Jaal Abdii Raggaasaa akkanumallee deebii abbaa langaa iyyannoo qabeenyaa Jawaar Mohammadii fi namoota 14 jalaa dhorkamurratti akkanumallee ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa booda odeeffannoo hidhamtoota gara hin beekamneetti geessamanii isiniif qabadheen dhiyaadheera hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Gara odeeffannoo jalqabaatti yeroon isin dabarsu abbaan alangee uggurrii baankii haa ka'u jedhanii shakkamtoonni isaa iyyatan mormeetiin jira. Ajaja mana murtii olaanaa federaalaan herregi baankii akkasumas qabeenyi Jawaar Mohammadii fi shakkamtoota 14 biroo kan maatii dabalatee ugguramee ture akka ka'uuf gama abukaattoo isaaniitiin shakkamtoonni iyyatanii turanii. Dhimma kanarratti abbaan alangee guyyaa har'aa deebii isaa mana murtiif ibseera. Abbaan alangee herregni baankii shakkamtootaa fi maatii isaanii akkasumas qabeenyi isaanii iyyannoo isaaniitiin manni murtii dhorkuu isaa ibse. Qabeenyi hamma tokkos harka poolisiin akka qorannoo fudhatamellee himeera. Gama qabeenya socho'uun kan OMN dabalatee walumaa gala konkolaataa 6 ugguramuu kan ibse yoo ta'u shakkamtoonni qabeenyi akka gadhiifamuuf iyyata galfatan abbaan alangee mormeera. Yakkaaf waan oolaa turaniif hanga manni murtii dhimmichaaf furmaata kennutti ittifamee turuun adeemsuma seeraatii kanaaf iyyannoon isaanii kufaa ta'uu qaba jechuun mana murtiif ibse. Iyyata abukaattoowwanii akkasumas deebii abbaa langaa laaluun manni murtii olaanaa federaalaa micha qoratee ajaja kennuuf fulbaana 19 bara 2013tti beellama qabateera. Manni murtiis qophii himannootiif jecha abbaa langaaf guyyaa 10 kan kenne yeroo ta'u guyyaa har'aas abbaa langaatiin himanni otoon banamiin ooleera. Odeeffannoo gara biraatiin Jaal Abdii Raggaasaa kanaan dura bakka itti hidhame kan hin beekamne dodhoksaa kanaan dura turanii baasuun guyyaa har'aa kana hidhamtoota siyaasaa haga tokko waliin magaalaa Burraayyuu bakka hidhamtoonni siyaasaa Oromoo danuun jiran saansusiitti seensisaniiru. Manni hidhaa Burraayyuu saansusii kun akka maayikalaawii duraanii wiirtuu hidhamtoota siyaasaa Oromoo haarayaa ta'aa jiraachuutu hubatama. Odeeffannoo gara biraatiin ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hidhamtoonni 10 Habiib Saafoo, Dastaa Shukrii, Wabii Burqaa, Sultaan Baadiyaa fi hidhamtoota yeroof maqaan isaanii adda hin baafamne waliin namoonni 10 bakka itti hidhamanii ji'a 2 keessa turan Finfinnee naannoo Inqulaal Faabrikaa jedhamurraa baafamanii gara bakka hin beekamnetti geeffamuu isaanii maatiin ijaan argan ibsaniiru. Namoonni kun seeraan himannaa tokko malee jecha Haacaaluutiin booda akkuma Oromoota kaanii qabamanii kan turan yeroo ta'u kaleessa waaree booda akka hiikamaniif akka mallatteessan itti himamee ture. Har'a ganama maatii ba'uu isaanii eegaa ture achi ari'anii hidhamtoota baasanii gara hin beekamnetti geessaa turanii jechuun maatiin isaanii dubbataniiru. Habiib Saafoo fi Dastaa Shukurii konkolaachistoota Jawaar Mohammadii. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaati. Yaadaa fi sirreeffama qophii kanarratti qabdan komentii jalatti naaf barreessaa jechuun hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa jechaa odeeffannoo gara biraa fi qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan hundumaatti turtii gaarii.